kabajamtoota daawwattoota keenya ammaan tana kan argamnu gaa Saajin waraantu Neemaa Jamaal wajjin jechuudha kan argamnu. Daa'imni daandiirratti gatamee argamee isin lafarraa kaasee armadu siftee lubbuusaa baraarte daa'ima amma isin harkaa qabdu kana jechuudhaati. Daa'ima bareedaa kana jechuudha kan haati deesse gara jabeenya kan hubatu jechuudha sirraati. Mee Neemaa teenya yeroo sanitti haalli ture. Guys, waan baay'ee tokko jechuudha. Waan baay'ee tokko garaa namaa nyaatu kan dubbatanillee dubbiitti namaaf hin mijanne jechuudha. Dhugaa dubbachuudhaa fi namni kenna maal akka ta'e garuu nama dhiba. Isuma dhugaa dubbachuudhaaf jechuudha. Jalqabarraa kaasanii of eeguun barbaachisaadha. Waan hunduma keessattuu jalqabarraa ka'ee gaafuma nama tokko faana walitti dhiyaattu. Gaafuma nama tokko faana reerishinii gootee raawwattee wantoota kana keessa galtuu of eeggannoo gochuun barbaachisaadha. Ishi immoo erga kun hundinuyyuu ta'een booddee hanga daa'imti dhalatutti eeguun baay'ee ulfaata jechuudha. Hin danda'amu yoo ta'e wanti kun waan gara fuulduraatitti itti fufamee raawwatee daa'ima kana dhalatee daa'ima kana hin guddisne yoo ta'e yeroo xiqqoo keessatti yeroo gabaabaa keessatti odoo inni hin dhalatin egaa wanna tokko gochuun ni danda'ama ture jechuudha. Garuu erga lubbuudhaan uumame booda baasanii karaarratti gatuun dhalanii karaarratti gatuun Rabbi nama haa baasu. Rabbi nama haa baasu. Waan akkanaatirraa of eeguunis gaariidha. Yaa jamaa maali yoo ta'e namni dhugaadha kaa hin beekamu dogoggoraan ta'uu danda'a, dirqamaan ta'uu danda'a, fedha ofiitiin ta'uu danda'a. Maal irratti akka wanti kun nama muudatu hin beekamu. Dhala namaa tokko irratti haala kamiin akka muudannoon kun nama muudatu hin beekamu jechuudha. Haa ta'u malee yeroo gabaabaa keessatti gaafuma dhaqee marsaan laguu irraa dhaabachuu isaa bartu. Gaafuma ji'a ittaanutti gaafa inni itti dhufuu didu sababa maaliif natti dhufuu dide? Sababa maaliif narraa dhaabate? Ji'a 9 muluu garaatti baatanii sanaan booda dhalanii urfatti gatuu jechuun agam akka ulfaatu garaan maal akka namaaf danda'ullee ani hin beeku jechuudha. Namni keenya haramanii dhuma baqqayyee macarrashaa dhuma ta'ee ani naaf hin galle garuu isuma dhugaa dubbachuudhaaf jechuudha. Rabbi shaayibisu poolistii kana jechuudha. Egaa baay'inni isaanii kan garagalaniitu nama ni ilaalle hin jiran. Kan daa'ima urufaa fuudhanii raawwatanii itti fidanii harma ofii baastee daa'ima kana maal ta'uusaa kan hin beekne harma ishii baastee hoosisuu dhiisitii kan garagalanii raawwatanii ni ilaalle hedduutu jira jechuudha. Akka isheen jechaa jirtutti amma mucaan kun yeroo sanatti innaa kan boorree ture gaafa isaan buufata wantoonni sanatti fidanitti በጣም ያዛዝናል ጌታን እንulfaata jechuudha እንulfaata akkamitti namni ilmoo ofiitti cakkane urfatti gatu jechuun በቃ ijoo qoshashaa miti bar ji'a 9 muluu bar garaatti akkamitti akka baatamu bariin argineerra bar warri argeera bar warri argin garuu gana argitu akkamitti ji'a 9 miti ijoollee ji'a 1 ji'a 2 ji'a 3 ilmoo garaatti baachuu jechuun ko baay'ee ulfaata ilmoo miti barijoo midhaan garaa quufnee gaafa nyaanne akkam akka garaa keenya nu godhuun beekna bar. Kanaaf iyyuu jechuudha mucaan kun kan innaa kan boo'uu jettee bar innaa kan boo'aa ture jalqaba yeroo isaan fidan kan boo'aa ture of dadhabee raawwatee hafuura deeffatuu dadhabee hanga callisetti ga'e hanga lubbuun keessaa bahutti geesse. Achi bootee fuudhee raawwadhee tanan gara biirootti hola seenee mucaa kana baraaruun qaba jedhee gaafa ilmoon tiyyaa ilmoo dhaltee mana yaa dhala kana laalaa ka argitanii garaagarummaa qabde takka baastee nama gachisiisti takka immoo dhala manaa qabaattee namni dhala qabu garaan jabaatu jechuudha. Hunda miti immoo kunoo hin argina kunoo baasaniitii iyyuu urfatti hin gatu waan ta'eef jechuudha. Inna gaafa mucaan kun hafuurri isaa dhabamu gaafa inni duraan kan boo'u isaa dhaabu dhalli tiyya isheen mana jirtu sunnatti yaadatamteen gara biiroo ho'iitti ol aseenee raawwadhee harma kiyya baasee hoosiseette. Gaafa nani harma baasee hoosisu sa'aatii tokko waan akkasii wayii hodhee ija isaa banatee na laalee
amma kaakunoo mucaan kun alaalgaa yeroo sana akkamitti akka jiru argitaniitu naatti maratee too hodhu kunoo daari harma see amma kunoo taphataatii jira jechuudha. Rabbumatu lubbuu isaa baraare rabbumatu isa bira dhaabate. Garuu baay'ee tokko natti dhaga'ame dhugaa dubbachuudha fi dubbachuullee hin dadhabe jechuudha. Maaliif yoo jettanii kabajamtoota hordoftoota koo baay'ee ulfaate jechuudha wanni kun ilmoo tokko garaatti baatanii ji'a 9 muluu garaatti baatanii raawwatanii wajjin rakkatanii namoota baay'eedhaaf kan miidhutu jira jechuudha. Garaatti baachuun kun kan moo akka carraa ta'e immoo haala mijataa keessatti ta'ee raawwatee daa'imti kun dhalachuu geessutu jira. Haa ta'u malee kana hundumayyuu ta'anii raawwatanii sanaan booddee baasanii gaafa gatan ilaalaa meeqa ilaalaa mee amma akka ulfaatu ilaalaa mee yaa jamaat keer kun maal yoo namaaf illee kennan urfatti gatuudha manna urfatti baasanii bakkeetti gatuudha manna yoo namaaf illee kennan maali kan kana hunda godhu maali nama kamii isinitti fakkaata kana beektu warra kana godhu kuni warra jechuudha warra karaa irratti akka barbaade ta'u keessattuu warra kunoo abbaa mana namaa jechuudha abbaa mana namaa faana wal qunnamtii garaa godhu jechuudha. Osoo abbaa mana isaanii ta'e osoo immoo waan seera nama seera wajjin jiraatan ta'e akkanan godhan jechuudha. Kan akkasitti dhalee raawwatee urfatti gatu maali warra abbaa mana namaa faana jiraatu. Warra bakkee irratti akka barbaade ta'u jechuudha. Kan akkasitti dhalee urfatti gatu. Garuu maali yaa jamaa? Maali wanna akkanaa kun? Maali salphinni guddaan kun? Baay'uma tokko nama dhibaa, baay'uma tokko nama gaddisiisasi. Garuu poolisiin kun dhugaa dubbachuudhaaf jechuudha baay'ee nama gaariidha. Rabbi kanaan caalatti nama lubbuu namaa adaanu rabbi ishee taasisu. Ilmoo koo natti yaadatameetti geetan bakka hin beekan nam viidiyoo kana dhaggeeffadhu bakka waan nuuf godhuun dhabee afuura koo nacite dhugaa rabbi afuura koo nacite jechuudha. Maaliifiin sinitti dhaga'ama hin beektu warri waa'ee ilmoo beektan jechuudha. Waa meeqatu jira bar. Waa meeqatu jira bar. Ilmoo irratti waa meeqatu jira bar. Du'uutu jira bar. Waa meeqatu jira. Gaafa yerootti dayitii dhadhu sanatti waa meeqatu jira bar. Wanti nama qunnamu waa meeqatu jira. Rabbiyoo namaaf dhaabate malee kana hundumarraa yoo hafanii dhalanii ka'anii gaafa immoo bakkeetti gatan laalaaka. Agam namatti dhaga'amu.